السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة ميديا كم نقابة جراتنا شمار كفوني وروني من تبرا وردفتن اللي بكم جرتني السلام تنقا سندراجيتو سنينجيتشو بربادة أكم نقا فيا قبدني أكا نقا فيا قبدن أبدي قوتو ربي براك أمنا إن شاء الله بسم الله يا دتكن قبدين وفين سرا warroonni maamila nuuf hin taane maamila nuuf ta'a. Warroonni YouTube chaayinaala harmee fugdii 22 kanaaf maamila hin taane maamila nuuf ta'a isiniin jechuu barbaanna. Akkasuma obboleeyyan keenya warroonni maamila nuuf taatanii yookaan maatii nuuf taatanii yookaan subscribe gootanii koomentii babbareedduu nu barreessitan hundi keessanuu galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jedha. Akkasuma ammas warroonni nuuf subscribe hin goone maamila nuuf ta'in maatii nuuf ta'a subscribe godhaa like godhaa isiniin jedha share godhaa nama biraan gahaa isiniin jedha walaa jajjabeessinuu isiniin jechuu barbaada. Adda yaada daqqishuu wayin qabadee dhufee jira. Yaadni kun maali yoo jettan sagalee kana hamma dhumaa dhaggeeffattanii achi booda walitti dachaana hundumti keessanuu obsaan dhaggeeffadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. سدي ممكن وجينا سويني ما خير أقول سيسي لانجي أنا كان كي جبت نسبي أيضا وبلا يسقيا نفورو فيها يو نفورو بربادي ورا خير نجرا دكات سني أشجع ورا كارا تتوبا زمان نبادي زمان أشجع تلين تنا مسلمات ربي سودانا أنا ما قد دانا يقول لين تاني ورا كارا تنا سينجين بازا بازا والله كان جيم ما والله أنا كان كي جبت نسون دينا بيداني سأل أقول له خبرنا أكان جيني Nigaa sagaleen asumatti dhaabaa asumas irraa gabaabsaan dheeraadha waan ta'eef kan irraa kutee dhiqqishuu itti fayyadame waan ta'eef obboleeyyan kiyya warroonni miidiyaa fayyadamtanii subhaanallah yeroo ammaa kana keessatti wanni miidiyaa kanarratti argani wanni miidiyaa kanarratti dhagahani waan hedduu nama saalfachiisu waan hedduu nama qaanfachiisu waan hedduu nama jibbisiisu waan hedduu jiraachumaafuu si jibbisiisu jechaadha. Dubartii irratti namni hedduminaan duuluun dubartii takkatti irratti namni hedduminaan duuluun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Kuullee Yuusuf isan mucattii sanii yeroo hedduu barnamne subhaanallah adaballee akka badu kanama taasisu ummata miidiyaa kana jechaadha. Qullaallee kataa'ii nama goosisu ummata miidiyaa kana rabbii waan akkasii irraa najaa nama haa baasu. Yoo rakkoo qabaatte yoo dogongora qabaatte yoo namatti dhiyaatan ta'e keessoodhaan dhaqanii gorsuun isii osoo jiru maaliif sagana isii dararuun isii barbaachise? Isiin nama takkattiidha. Nama tokkocha irratti gosti yookiin nama balbalti guutuun itti duuluun maaliif barbaachise? Akka sagalee isii irraa dhagahutti maanan dhiifne namni annaman geenne namni maan nagahee yoo satrii ufii satrii isii yaani satrii qullaa akka isii irraa hubadhutti qullaa yookiin satrii isii nama mudhisi jennaan isiin didde isiin dinnaan irra duulan nama baay'eedhaan laazim isiin qullaa isin bahuu qabdi. Safuu eeggachuun maaliif nama dhorge jedhee bar haa Oromoo jedhee abiyyi waa malee haa Oromoo hin jenne wallaahi akka miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee ka arguan sababa biraan argu ka hamilee wal cabsu Oromoo kenna ka waan baalagee miidiyaa irratti illee as baasu Oromoo kenna ka waltumee birrii fidi jedhee waltumee wal caccabsu Oromoo kenna Oromoo adaa kotteen gud baay'ate tunne waa ajaa'iba qabdi. Yaa subhaanallah kotteen baay'attu tun illee adaa waa baay'ee qabdi. Miidiyaa inuma fayyadamna inuma waa laalla inuma arginaa. Irra hedduminaan saba biraa takkaan agarre hawaan baalagee asirratti ol baasan takkaan agarre yoo dogongoruu baadhe takka qullaa ka as bahullee nama Oromoo jedhamu
كوان بدا سر في دني ما تسن كشير قدن كولا رفسن كمالي جند مالي ولد دورو نمو مبقى مقاورو مولات مالي بدلكم دركم مرتبة رباجس لالو تبوبي والجيسي أكنا فكنا أوليغا أوفارو يا ربتي نجانو باسي كيسا والله بوبي يو أن ستريك يهم مدسو سترموك أبجتة جوي سين ددي لازم ستري سمدسو قبضة جتني تدول تاني مالي برباجي تدلي هغنا ملون عملي ولا هو والجبسو والكيقون ولا الرفسون دبرتي دابر دبرتين أمانة دا يو وان فيت اللي تاتي دبرتين أمانة دابر نمني جزي أما أمانة أكسي سندقتي وان مالي رد لقو وان مالي نرفس وان مالي يامو دا أنا أما كولي يوسفي وان قاري أسرطو جتي وسون تاني ما فما اسمتنا ما اسم قمسيسا نوده دبني الرما في نقري أكمل نمني قام كان كيو كناني زتري كان كينا موديسي جديتي يدي لحقنا ملو يسيبو وجسا يسين دبرتي دامي ودو يسينو نم أكسي تاتيو نم قواتي كداني ولدي بسمالي قباي أكسي جداني أكمل نمني وان بدار نمدولا جدي بر نمدولو مالف برباجسي fakkeenyaaf liivii banattee teettee waan barbaadde haasa'uu dandeetti garuu liivii irratti yeroo namni waa haasa'u koomentii babbaalagee namaa barreessuu irratti waan baalagee akka namni haasa'u taasiftan yaanni isii yoo isin hin taane jalaa bahuudha isiniif taanaan teettanii dhageeffattan garuu dubartii takkatti irratti namni gosti yookaan balbalti takka duuluu jechuun maaliif barbaachise ever never ilaalcha akkanaa kana dubartii irratti kaduultan irraa dhaabbadha warroonni nama irratti duultan isiniin jechuu barbaada inni biraa qullaa mudhattu malee jettanii waan baalagee mara asiyaastanii nurraa dhaabbadha warra qullaatiifuu rabbi kadhachuu jirra rabbi sinaasa taru bubbe ujiin miidiyaa kunillee bubbe namni gisee ammaa kunillee bubbe anaa isinuu dabalate walla qawaan hin taane sheer gootan qawaan hin taane poost gootan qawaan hin taane bakka waan ijaan laaluun nama rakkisu waan dhagahuun nama qaanfachiisu yoo dhagahan lapheeniif qalbiin nama cabdu poostii godhuun saalfattan dubbachuun saalfattan waa jechuun saalfattan rabbi sin haa qajeelchu hundaa olii namoonni waan garagaraa fuutanii manxansitan rabbi sin haa qajeelchu namoonni nama arrabsitan nama waan hin taane waan hin malle jettanii fuutanii nama irra gaggeettani rabbi sin haa qajeelchu hundaa rabbi walii kadhachatu barbaachisa nama tokko gaafa tokkoon goree gorfachuun osoo jiru kamiyyuu jecha namni yoo gorsanii jedhan deebuu danda'a yoo hin deebine yaada isaa san jalaa yoo oofane dadhabee inni noo hin dhiisa jechaadha kun osoo jiru waan hin malle irra walgeessuun maaliif barbaachise yaa Oromooti warroota miidiyaa fayyadamta hundi keessan mara osoo hin taane saniifuu rabbiin nu haa qajeelchu numa hunduma kenna ajandaan qabadhee dhufe ta'ammaa tanuma nam tokko irratti duuluu osoo hin taane yaadaan wal amansiisuudha yaanni isii yoo isin hin taane jalaa ba'uudha tanuma asuma gabaabsa warroonni mana kanaaf haaraa taatan sheer gochuu subscribe gochuun nu gargaaraa isiniin jenna viidiyoolee maruu irraa babbannee jirra haaluma yerootti nu daddabarse waa hedduu dalanna waan ta'eef yeroon kun biizii nama godha kanaafuu haalli kaameraa keenya yookaan itti isinii waraabnu isinii ta'uu dhabuu mala dhiifama hanga rabbiin jireenya nuu jijjiirutti haga inshallah bakka babbareeda deemnee bakka rabbi yoo nu laaffisee bakka gaggaarii deemnee isin agarsiisnu inshallah yoo rabbi fedhe bismillah haga rabbiin ammas badhinuma badhina tanaa walitti haga rabbi nu baasuuf inshallah akkanumatti isinii marraa saniifuu nu jajjabeessaa isiniin jenna warroonni mana kanaaf haaraa taatan yookiin subscribe hin goone subscribe godhaa akkasuma share godha viidiyoo kana ammadumaa daawwadha like godha yoo isinitti tole koomenti bareedduu akka keessanii sanuu barreessaa isiniin jedha
namoonni hundi keessanuu jabaadhu jettaniis hamilee nutti hortanii akkasuma koomentii babbareedduu nuu keettanii hundi keessanuu hedduu isin galatoofadha jecha isin galatoofadhu hin qabu. Yeroo itti aanutti harmeen maal qabattee akka isinii dhuftu inshaallah rabbitu beeka. Agasii fi obsaan nu eeggadhaa isiniin jenna. Share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa.